السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج تيتوريال الحمد لله إنك كوت نجاني هي كان جال الله إنك وجادا بكتير سمرة سناجو. إجا دعوتوتن كيا فيديو ركن كيساتي ونين اسم برسيسو يو أكا تسا باسبور دي فيسبوك كيسني باسبور دي تكتوي كيسني باسبور دي سناب شاتي كيسني باسبور دي انستغرام كيسني باسبور دي جوجلي كيسني باسبور دي فدي واتو چودا يو أكا تسا دغتني چودا haala salphumatti bilbiluma keessanirraa argachuu dandeessanii fi akkasuma yoo gara fuulduraatiif illee kan dagattan ta'e haala salphumatti paaspoortii dagattan jechuudha. Paaspoortii fedheeyyuu haa ta'u argachuu dandeessan isin barsiisa. Okay, daawwattoota kiyyaa yoo paaspoortii keessan akka tasaa dagatanii jechuudha. Siitingii bilbila keessan galtanii achi booda yeroo siitingii bilbila keessan galtan asirra gadi buutanii asirra yeroo gadi buutan jechuudha. Google kajoo irratti kilikni gootu achi booda manage your Google account kajoo irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida. Yeroo haala kanaan asitti isin fide matarraa harka mirgarratti chirni bitu akkanatti harka bitarratti jechuudha akkanatti ni ooftu ammallee akkatti ni ooftu ammallee security kajoo irratti yeroo geessan jechuudha asirra gadi ni buutan amma jechuudha. Haala kanaan asirra gadi buutanii haala kanaan. Egaa daawwattoota kiyyaa achi booda kan asirratti paaspoortii manaajer kajoo kun argattan jechuudha. Bakka paaspoortiin hundi walitti qabamu jechuudha. Bakkeen kun jechuudha isin galee asirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fida. Asirratti google.com kajoo irratti kilikni gootu achi booda ramzii jawwaala keessanii isin gaafata jechuudha. Ramzii jawwaala keessanii isin guutanii achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha isin galee tartiibaan haala kanaan isinii fida. Paaspoortii isin bilbila keessatti gootan hunda jechuudha. Paaspoortii feesbuukii ta'ee, paaspoortii tiktookii ta'ee, paaspoortii sinaapchaatii ta'ee, kan instagiraamii ta'ee, kan googilii ta'ee hunda jechuudha. Yoo gara fuulduraatiif illee kan dagattan ta'ee paaspoortii keessan asirra galtanii asirraa argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gara jeetiin abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuu nuti naadha. Akkasuma viidiyoolee keenya laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.